jarris fayyaa kiyya wajjin rakkachaa isin immoo karaa tokkoon immoo isii barbaadaa turanii kana amma immoo alhamdulillah gama tokkotti gorteetti duraan fayyaa kiyyatu nama yaachisaa ture eegan fayyaa argadhe booda garuma fedheen yoo ta'e lubbuu tiyyallee wareegu haadha ilmaan tiyyaa akka manatti deebisuun ta'a jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرت هرتو تكين. ربي قال نساقو كنو إسني دي بينجرا فيا قوتودان دليل تينجر ربي قال نساقو ورا نبرا دابتي في ورا دعينا قديس ورا نديك قري ربي سيافي زوري أكسيتي قما نجنا دابتي أكنا نفيات يتي ديو كنا قولي قرني كيسان dhugaa rabbi an deebisuun danda'u rabbummaa jazaasinii akka falusin hin jira abdii nagaa gaafate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa nageenyi koo isin bira haa dhaqqabsiniin jechaa kunoo ibsallee har'aan tana fayyee ol jedhe akkasumatti har'aan tana ammaan booda hin yaaddan jedheeni keessummaa tokko yaani isaa bira haa dhaabbatu jedhee xiqqoon jiraame akka harakaanni namoota tokko yaani itti ibsa kanatti hin deddeebi'anii beektan. Ufuma jalaa fuudhee tuma tokko kenneefi. Yeroo deemtu lala hawla wala aboo nagaa gaafadhiise. Akkasii mee nagaa gaafadhu. Haarisallee miti kuni saahiba keenya gaarii nama jaba. Haarisoonni viidiyoo duratti hin mul'ifnu maaliif jedha wanni viidiyoo duratti hin mul'ifneef yeroo garagaraatti urragaa waan ta'eef bakka hedduu nama facaafna waan ta'eef warra silaa nu bira dhaabatu hedduu viidiyoo duratti hin mul'ifnu. waan taane haa taanu jennee tuma nuti rakkoon qabu kanaafi warra nu cinaa dhaabatu ijoollee viidiyootti hin mul'ifnu jechuudha. Kanaaf isin jedhe inni immoo saahiba keenya qaaliidha. Kanaaf har'a nu wajjin deemee bakka inni waluma keessa isin hordoftoota kiyya qaali waluma keessa yaani nus banus Gabbaanee turre bobbaa wayii deemnee turre. Mee rabbii keessa taa'u isa wajjin dhufne wal wajjin deemne har'a. Afacha bicha haasaa finnee teegessi deemna. Bobbaa turre mee bobbaa san keessatti waan si mudate dhugamaa har'aan tana gabbaanee turre maaliif Zeenabaa barbaacha jechuudha. Isinillee wanti sun irraa utaalee jechuudha. Sanirratti Zeenabaa nuti nama shanii namni sadii immoo hin mul'anne. Maalifi kana jechuun dandeenyu. Salaamtaan qabamu jaamu. Mee assalaamu alaikum jedhamu reefu jedhu sitti jira kan. Dheerinallee akkana. Asii takkaatti bu'ee innaan lafaan gaafee tani qal'inna kana ilaalina. Mee assalaamu alaikum jedhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa qabdu isiniin jedha. Akka sanitti amma waan jiru isinitti deema gara dubbii isinii deema dhiifama isinii bu'a. Maali beektanii asuma deemneetuma jechuun iyyaan of iyyaanii iyyaanni sunilleen xiqqoo akka tilmaamutti jechuudha. Tilmaamni Abdulaziz suni har'as borus irraa hin horamu. An durallee jedhee jira achi booda namattu iddoo akkana dhaqaa nuun jedhanii turanii yeroo nuti dhaqnee jennu akkuma agartan viidiyoo gara OTS2 irratti isin gadhiisee ture. Hedduun ajaa'ibe amman tana mucayyoon walumaaf gurfama galtu wallaallee jechuudha. Imaaraa kana uno gubbarraa ga'u gubbaa baanee achirraa waraabaa jirra. Iddoo jirtu idduma isin jirtu malma isin jirtu walumaa gara dhabnee kun as ilaalame jalarraa hanga gubbatti jechuudha. Akkasan baay'ee na gaddisiise an dhugaa rabbi dubbachuuf doora 8 irra jirra amman tana doora 8 keessaa bakka isin jirtu hin beekne yoo dhaqnee jennu imaaraan doora gara 7 moo akkanaati tiyyaan kanaa qabdin fakkaate imaaraa qabiilii galti sanumarraa immoo yeroo hulaa dhodhoofnu hin jirani garummoo ifaan gara keessatti inni ifa achi booda namoota tokko gara doora afaffarratti sagalee wayii dhageenye
yeroo nuti ijoolleen nu wajjin deemtu didichitee gabbootu sagalee sun immoo hin dhokate jechuudha. Sanarratti achi dhaabbataa jennee dhugaa rabbi waan dubbachuu fi ani dhugaa san dubbadha. Yeroo nuti gadi nallaaleen kaa yeroo nuti gadi baana jedhu uummanni tokko garuma isaan dhufan hin beeku. Nu marsan jechuudha. Tamaame nu marsanii jennaan akka waa tolee anaaf ibsaan akka nam tokko bira hin jirretti deemna. Achi booda ijoolleen ta'e immoo tan wajjin jirtu tagaaf dura dachaan sin fattashite sun jechuudha. Achi booda nu duubarraan yoggaa isaan dhufan asii ibsaa takkumaan akkatti ibsaa biraan anaaf ibsaa wal bira dhaabnannaa asii gargar nu buusanii dhukkufisanii nu bira kutan jechuudha. Tamaam akkasuma na fakkaate. Sanarratti jechuudha amma hin baanee jira nuti alhamdulillahi baanee rabbi nu baasee jira. Lala maal isiniif fakkaate? Namoota nu iyyaa'esantu ijoollee san dura nu qabu haa nu qabaniif jecha achitti nu iyyaa'e na fakkaate. Anullee kanuma jechuun barbaade nama ilma namaa kana beeytanii soogidda kana sukkaara taatee dhandhamtee ilaaltu maalummaa waan inni yaadu jechuudha. Nuti nu eeraniiti information argannee location argannee achi geenye yoo bakka kanaatiin nu jedhanii achi geenyu edaa nu dura bilbilan yaani akka isaan qophaa'anii nu eegan akka namoonni tokko hin jirre duwwaa jechuudha. Imaaraan guddinni isaa maal isin jedha yaani fooqii hedduudha fooqii torbaffaadha nu akkana akkasitti amma ol yaane yoo ol baanee jennu wanni takka jiru garuu sagaleen namaa ifaan ni jira sagaleen wayii hin jiru akkasitti ulaa dhodhoine yoo dhodhoine jennu nam tokko ni jalaan wannaan jennee qulfiin keessa qollofamee akkasitti oomuun jira jennee yoo nuti akkana gadi buunu liftii seenee darajaa gabbunee wanta jennu akka ajaa'iba kan nu marsan. Walaa guddii ajaa'iba taanee jechuudha. Waan ajaa'ibaa taanee jechuudha. Maaliif isaan akka nu qabuuf nu qabuufi garuu immoo rabbi nu baase ijoollee sun haa galatoomtu galatoomaa isin jenna. Alhamdulillahi rabbi harka nu baase dachaas illee bakka biraa ergine. Dachaas illee gara biraa deemee jechuudha. Gara biraa ergine waan ta'eef dhugaa waan daleenii kan yookaan mootu viidiyoo teenyee isin waraabuun kuni waan irra geenye tokko isiniimu rakkina qabu jennee yaadna. Walaakin immoo waan daleenii isinitti himu. Waan daleenii miidiyaa irratti hin baafnu kanaafillee inshallah yoo rabbi jedhee Zeenabiin akkam yoo jettu waan daleenii waan jechuun waan daleenii laa dhugaadha waan daleenii mistira miidiyaa irratti hin baafnu jechuudha. Kanaaf hin jedhee waan biraan jenne inshallah Zeenabiin guyyaa muraasa keessatti yoo rabbi jedhe inshallah yoo rabbi jedhee ka arginu ta'a inshallah arginu ni argina rabbi keenya kadhanne isinillee du'aa keessa wajjini eenyula ijoollee jiru aboo ulaa baarkiteen jala minna ijoollee laa ijoollee maa nuti na tanaatiif ko nama yoo seen immoo nama fatteste malee inni gira jara sinitti kasanii ijoolleen ni beektii yaa ki haasa'imu almuhiimi akkasitti Zeenabin inshallah rabbi wajjin amma anillee fayyaati argadhe duraan sodaachisaa ture waan keessa jiru hin beeku ture dhugaa rabbi waan keessa jiru hin beeku egaa Zeenab gaafa Zeenab manaa baateeti haa huccuma diradhee deemu malee aanima gabba'u malee Zeenabin barbaadee gabba'ee shaara makana aluma keessa deddeemee waan ta'u wallaalee ol deebi'a dhama'ee jechuudha hin beeku jechuudha waan ta'u kottu mama kottu rabne waan raawwadhuu fi waan dalagus hin beeku ture. Garuu alhamdulillah sababa du'aa keessaniitiin abdii isaa galatoomu dachaasis akkasumatti haa galatoomu obboleeyyan tiitanallee rabbiin fayyaa haa kennuuf haa galatoomanii isinillee immoo Oromooti yaqaali dhugaa rabbii an waan itti isiniin ibsuun qabu jechuudha. Jaalala keessanii kabajaa keessan du'aayin keessan akkuma du'aa isin gootan amantii qabdanii jechuudha.
amantii qabdaniin rabbinaa kadhattanii akkan fayyuu ta'eera. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma kana booda ta Zainabin naabe Zainabillee rabbiin salphamatti mala isitti haa deebisu jedhaati akkasitti du'aa hin godhaati. Mee abdii yaada kan malee itti beeku. Okay, akkasii innuu geessee jira jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi hedduu haa galatoomanii namoonni keenya uummanni Oromoo bakka jirtan hundattuu dhugaa rabbi ani waan tokko qaba. Yeroo ammaa kana keessatti badii dalagu baadhus kan gorsu hedduu isaa nu bira dhaabbatee yaadaa fi qalbiidhaan nu bira dhaabbatu hunduu galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa rabbi hatta kana qeequs jechuudha. Maaliif badii qabaannee osoo hin taane badii keenya irratti fakkeenyaa fi ilmi namaa akka badii dhabee hin jiru. Badii san irratti akkuma nuti sirroofnuu fi nu gorsan jechuudha. Kanaaf alhamdulillah jechuun waa'ee ibsaatirraa ogaa kaase rabbi waan akkasii nutti hin deebisini hedduu bu'aa bayii hedduu nama oofa jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi viidiyoon nuti amman tana isinii waraabne iddoo sheekaa sanirratti irra guddina kana jedhee isinii dubbatu. Nama hirribaa kan ta'e wallahi nama hirribaa kan nama kasanii isa biratti dubbachuun barbaanne quban qabu inni waa'ee kanarraa quban qabu natu akka qoosatti yeroo tokko tokko dubbata malee garuu immoo gochi arra nurratti dalagame gocha hamaadha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi dhugaa rabbi hedduu rabbi nu baase akka itti mee mucaa asiin waan jiru haasa'ume. Dhugaadha anillee beekanii har'a guyyaa gooti wajjuma oolle wallahi rakkoo cimaan nu mudatee rabbumaan nu baase malee gaayii alhamdulillahi garuu rabbi nu baase waan nan tama rabbiiti baanee jira alhamdulillahi wajjumaan jiranillee wallahi uma rabbumaan nu baase isiniin jedha. Akkasitti inshallah rabbi khayri haa godhuti waan Zainabaa inshallah ni baafna inshallah. Amantaa immoo namoonni hundi isaatu amanamaa miti beektanii akkuma arranta lagochaan taane kan arran irratti akka raawwatan taasisanii sanirratti mee inshallah ibsa ayyaata qabdu dubbatna. Ani yaanni kanuma garuu alhamdulillah rabbil alamin baane rabbi nu baase waa takka nurra hin geenye namni nu keessaa qabames hin jiru kanaaf hordoftoota keenya ammallee wanni isinitti dhamma du'aa teessan na bira dhaabadha. Maatii kee rabbiin bakka tokkotti wal si haa deebisu jedhaati akkas du'aa hin biraa inshallah rabbi duraan fayyaa kiyyeetu nama yaachisaa ture eegan fayyaa argadhe booda garuma fedheen yoo ta'e lubbuu tiyyallee wareegu haadha ilmaan tiyyaa akka manatti deebisuun ta'a jechuudha. Kanaaf laako jechuun lubbuu wanti iddoo wareegaa geessi hin jiru beektanii kana maaliif dhugaadha haati manaa ijoolleerraa garatuun baay'ee ulfaataadha maaliif beektaa isiin wanta gammaa turteef osoo akka kenna yuutuubara akkuma akka ijoollee asin dura waliin lolaa turreen yuutuubara akka qabaattu taate irraas baanii waraaban jechuudha. Isin immoo yuutuubara miti. Isin namuma adii haa jechuudha. Gochi isin raawwataa jirtu garuu silaa osoo amman tanaa isin baruu dandeettan jechuudha. Silaa osoo isin as baatee jettee kanaaf gocha hin taane gocha suukaneessa gocha adda addaa kana wanti isin raawwataa jirtuuf silaa osoo yuutuubaratti as baate baay'ee ana kootitti na gammachiifte jechuudha. Maaliif akkaataa isin adeemsa isin uf duratti yaaddee kana hundaan itti xallan jechuudha. Garuu immoo kanaaf nu jalaa dhabame dhabamte jechuudha. Yuutuubaraan ta'iniif viidiyoo nama waan waraabneef jecha kanaaf dhabnee hangammaa teessee jechuudha. Dachaas gara biraatiin barbaadaa ture. Abdiis akkasumatti manatti hin galle barbaadaa ture. Anillee immoo kama fayyaa hin qabne kana olii gad deemaan ture garuu hin milkooyne jarris fayyaa kiyyaa wajjin rakkachaa isin immoo karaa tokkoon immoo isii barbaadaa turanii kana amma immoo alhamdulillah gama tokkotti gortee jirti. Yoo rabbi jedhe Zainabis ka arginee mana deebiif nutaa turtiin keessan nooli naa turu isin jedha. Akkasitti galatoomaa ulfaadhaa inshallah du'aa nu bira dhaabbadhaa isin jedha. Inshallah gaafa rabbi jedhe Zainaba qabannee isin inshallah rabbi inshallah. nagatti. Egaan naa tura.